kabaja ofiisaaf jiraachaa jira, kabaja ofiisaaf dhaabbachaa jira. Mirga ofii keemti kan saani malee sa'aatitti dhagahamtu illee hin qabdu. Hin dhaga'anis hin barbaadanis mirga ofii kan jedhu hin hojjetu Wallaggarra. Nuun baay'ee cuucamnee uummata jiraachaa jirrudha. Uummanni godinaalee Wallaggaa rakkoo gama maraan isarraa gahaa jiruuf bahee sagalee isaa dhageessifachuu osoo qabu kan uummatichaa ukkaamsuudhaan hiriira deeggarsaa waamuun aantummaa uummataa dhabuu agarsiisas jedhu. Kanaaf mootummaan ammatti dursuu kan qabu hiriira deeggarsaa osoo hin taane mirga namoomaa fi nageenya lammiilee kabachiisuuf xiyyeeffannoo kennuu akka qabus gaafatanii jiru. Sila hiriira kana kan ba'uu qabu uummata nu miidhamne hin rakkanne konnekshinii nurraa cite. Uummanni Wallaggaa arfan akka jiranitti du'a keessa jira, waraana keessa jira jedhee mirga isaa falmachuu kan qabu uummata ture. Deeggarsa toon ta'in waa'ee isaa iyyachuuf addunyaa dhageessifachuuf hiriirri kun kan ba'amuu qabu kana malee hiriira deeggarsaan ture. Mootummaan kun yoo dhuguma mootummaa Oromooti ofiin jedhate uummata kanaaf dhaabbachuu qaba. Dararaa kanarraa kaasuu qaba. Dhimma eegumsaa fi mirga nageenya lammiilee akka godina Wallaggaatti jiru kana ilaalchisee gumii mirga dhala namaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira damee lixaa kan ta'an obbo Salamoon Bultii bilbilaan gaafanneen waajjirri isaanii miidiyaaf ibsa kennuuf aangoo akka hin qabne nutti himani. Nuti miidiyaadhaaf laannu akka qaxanaatti warra head office kenna akkasuma dhantiniisaatu. Nuti waan jiruun isaanii gabaabneetu isaantu miidiyaaf kennan dhorkaadhaan. Ittiin bulmaatuma dhaabbatichaati. Addi bilisummaa Oromoo manneen miseensota isaa sakatta'amanii miseensonni isaa hidhamaa akka jiran OMN itti hime. Dubbii himaan dhaaba kanaa Toleeraa Adabaa qondaaltota olaanoo iddoo isaaniitii fi shufeeronni walumaa galatti namoonni 9 akka hidhaman himan. Obbo Toleeraa bilbilaan dubbisnee jirra. Manatti seenanii sakattaa bal'aa yeroo dheeraa fudhate ergi gaggeessaniin booda namoota achi jiraatan namoota 9 fudhatanii gara mana deemaniiru. Gara mana hidhaa sadaffaatti geessina jedhanii akka isaanirraa dhageenya. Tole isaan sun eenyu faadha? Isaan miseensota koree hojii raawwachiistuu Jaalablee Raggaasaa fi Jaal Mikaa'el Booranaa akkasumas miseensa gumii sabaa Jaal Kennisaa Ayyaanaa Dooktar Shuggut Galataa karaa dippiloomaasii gorsaa olaanaa dhaabaa fi Jaal Yaddee Abdushakur gorsaa dinagdee olaanaa dhaabaati. Kanneen hafan immoo shofeerota 2 Tasfaayee Makkoo fi Abdulkarim Abdurrazaq kan jedhamanii kan akka nageenya isaaniif immoo namoota miseensota 2 ramadamanii fi falmataa sabaa fi Maamar Raayyaa kan jedhamanii jechaadha walitti namoota 9. Sababni kana hunda godhaniif maali? Sababni isaan nuti hin beekne gaate waan nutti himames hin jiru. Namoota dhaqanii mana isaanii sakatta'an sanaafis waraqaa mana seeraarraa fidatanii mana murtiirraa fidatanii dhufan hin qabanii marsaniidhuma bulanii ganamatti seenanii sakattaa olma isaanii dhageenya. Ayyee galatoomaa yaadannoo fannisaniif. Paartiin uummata Affaar yaa'ii addaa tokkoffaa naannoo Affaar magaalaa Samaraatti taa'u jira. Paartiin uummata Affaar filannoo baranaa akka guutuu biyyaatti filatamurratti hirmaachuuf qophii godhaa akka jiru itti gaafatamaan paartii kanaa Kontee Muusaa yaa'ii kanarratti himanii jiran. Yaa'ii kanarratti bakka bu'oota ABO fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen dabalatee paartiileen naannoo Affaar keessa jiran ergaa dabarfatanii jiran. Dubbii himaan paartii uummata Affaar Adam gama isaaniitiin yaa'iin kun kaayyoo 2 akka qabu dubbatan. Caaltuu Tafaachi jirti. Magaalaa Affaar keessatti paartiin uummata Affaar yaa'ii isaa jalqabaa tokkoffaa jechuudha. Magaalaa Samaraa keessatti taa'aa jira. Egaa yaa'ii kanarratti namoonni garaagaraa argamanii jiranii. Dubbii himaan paartichaa immoo na biratti argamu waan ta'eef kaayyoo isaatii fi waltajjii kanarraa maal akka eeggamu gabaabsisii maamiltaachi. Sagantichi irra baay'ee ajandaa 2 yaa'ii kana waame. Yaa'ii hirmaannaa uummataatiin kan
miseensota qofaatii fi kanaaf miseensonni naannoo keessa jiran garaagaraa aanaalee gandoota garaagaraa hunda dhufanii asitti argamanii jiru. Kaayyoon isaa inni guddaan boordiin filannoo biyyoolessaa wantoota paartiileen siyaasaa naannootii fi kan federaalaa irratti socho'an guutuu qabu jedhee lafa kaa'etu jira. Isa san guutuu fi inni tokkoffaani. Inni lammaffaan immoo miseensota hojii raawwachiiftuu fi akkasumas miseensota hir'atamu guutuudhaa fi kaayyoon inni lamaan gurguddaa kanaan alatti immoo dhaabichi maal fakkaata haga ammaa akkamitti dhufee adeemsi isaa maal fakkaata ture fuula duraafis akkam ta'uu qaba isa jiru san irratti mari'achuu fi yaadaatiin jirra. Haga sa'aatii ammaa kanarratti immoo paartiileen siyaasaa sadarkaa biyyoolessaa akkasumas sadarkaa naannootti socho'an ergaa isaanii dabarfatanii jiranii ammallee dabarsaatii jiranii asirratti nu argamanii jiranii keessummoonni affeeramanii bakka bu'oota amantaa manguddoo biyyaa dubartoonni dardaraa fi qeerroon akkuma waliigalatti asirratti argamee waan jiru waliin haasa'aatii jirraa jechuudha. Wantoota fooyya'an seera ittiin bulmaataatis kaanis wantoonni fooyya'an miseensota qofaaf adda ta'ee geggeeffamaa jechuudha. Jimaata galgala magaalaa gudditti dabalatee guutuu biyyaa ifaan sa'a muraasaaf dhaamee ture. Guutuu biyyaa ifaan sa'a muraasaaf dhaamee bakka garii deebi'ee kan ife yoo ta'u bakka muraasa osoo hin deebiin achumaan hafee jira. Ifaan maaliif dhaame? Daayirektarri Koominikeeshinii Humna Elektirikaa Itoophiyaa Mogos Mokonnin ifaan kan dhaame sarara humna dabarsuu gibee lammaffaarraa dhufurratti rakkoo waan uumameef akka ta'e himan. Sarara gibee lammaffaarraa dhufu kan humna kiiloo vooltii 400 baadhatu sababa rooba hamaa roobeen rakkoon akka mudatee dubbatan. Sababa kanaan sararri gibee sadaffaa kan biyya harka caalu tajaajilu ifuma isaatiin akka addaan cite himan. Rakkoon kun waan beekameef hanga bariisaa sa'a 11tti bakka hedduu tajaajilli elektirikaa kun deebi'eefii jira jedhan. Dhumarratti Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamee jaamee shakkame tokko vaayirasii kana akka hin qabne mirkanaa'ee jire. Ministiriin Fayyaa akka ministiriin Fayyaa jeetti namni kun koronaa vaayirasiin qabamee jaamee shakkame bakka kophaa tursiifame. Namni shakkame kun biyya Chaayinaa magaalaa Beejing irraa guyyoota 5 dura gara Itoophiyaa dhufe. Mallattoon koronaa vaayirasii irratti mul'annaan namatti osoo hin dhihaatin akka turu godhamu ministiriin Fayyaa beeksisee ture. Namni kun laaboraatoorii Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti qoratamee vaayirasii kan akka hin qabne mirkanaa'ee jira jedhe ministiriin Fayyaa. Guyyaa dhukkubni kun eegalamerraa kaasee hanga ammaa namoonni 20 shakkamanii eega qorataman booda vaayirasii kan akka hin qabne mirkanaa'uun himamee jira. OMN ijaaf gurra uummataarraa oduu isaa kanaa xumureetiin jira. Ammas OMN wajjin tura.